تتو واجي دي سامي تتو قد بوسنا واجي قد بوسنا بوسنا واجي بوسنا علي ما فانجر بيتا حبيبي اترب سجل كبا واجي دين اجنجرا علي واجي نتله انا مت علي وجانا في برب ساجر محمد الرب سجل غربان الرب جامتي ساتكن امانتي ساتكن ابسا جل كبا الرب سي بليز مي تكتي ولا دغي فنو ابسا ولا دغي فنو حبيبي لا لا ما غادو بچو دامتي ولا بيزا كم دام يعرف مسي نغا ديب هلال وانت ويت دكتي يچن تاني دكتي ارغيتين جران ابلي زو نمي تو كنجرو مال جن ابسا مي ابسا دغي فنو ابسا حمزة يروتك وانت كان كوي يعني علي متي ابسا دبچو تري ما علي دبتا يروتك كم حمزة وين تكسيغا فدا الى سغدغي ناندي بيتا سغدغي ناندي ممله ايش يروتك استاذ حمزة يروتك نما نبي محمد ينربسو نما نبي محمد ينربسو كم جيتي نسيف نبي محمد لا ما ونور بدر كبرت مالين جي فكينا اني وادو فنان ينربسو نبي محمد ينربسو دور سو حقنا ما اكم يوجي وربادن علي حقنا ما اكم يوجي وربادن نما دغيفت اما تي بيسو يودو فيسو يوجي مرياده بالمونا ما دي وجي مرياده ترتيبا برساتي بيسو ايوا نمني المونا ما دي وجي نيا سوا ولي مرياده امانتي اكنا akkatti amantu tiimta akkatti amanu sittima akkas ilmoon nama amala gaariidhaan jechuudha. Kana achi immoo namni yeroo maati dubbattirraa arraba si arrabsu yoo ati dubbatte nama arrabsu jaldeessa kun akkamitti jaldeessa hojii namni haasa'a. Ilaa ammallee sirriifti kun. Mee isa tokkotti yes Hamza ki galatoom. Waan hin beekne mala baga hayyee nagaa. Mee waan tokko si'a tokkochi Ali yeroo tokkotti naa kennuu dandeetta Ali namba yeroo tokkotti qofa dhiifama. Okay, tole me anini waan tokkon akka wali galatti gaafi way gaafachuu barbaada. Isuma dhuguma. Me fakkeenyaaf waajiin hin arrabsaa yoo ka ta'u ta'e me ishi isin feedbackin akkamitti waajii barsiisuu dandeettan isin. Ishi isintu beekaa alillaa ta'u dheengaddallee Ustaaz Abbumaaz wajjin mana kiyya turaniiran. Uduma wajjin haasaarani mena muti godhadhu ibsa. Uduma wajjin haasaarani jid video san posti godheera video na jala jiru dhaqee ilaaluu dandeettan iddoo kamii akka jalqabee jechuudha. An fakkeenyaaf yeroo isa arrabsuu jedhee jalqabee Ustaaz Abbumaaz jaldeessa qofa jedhaanii jedhe. Rabbiin nama godhee uume malee jaldeessa godhee uume. Dogongoraa inni dogongoruu danda'a. Arrabsaaraa inni arrabsuu danda'a. So akkami barsiiftan ishii yoo namni godhee arrabsu ta'e isin akkami barsiisuu dandeettan. Argitanii? Nan tumura mee alii kee nan tumura. Aliin tumura kaayoo tumuradhaa. Innan tumuradhaa ka. Eshi tumuradhu tole. Yaa so kanaafi please inni yoo seenee akka inni taragaa'ee waan dubbatu si wajjin dubbatuufi isinillee bifa saniin uduu bifa tasgabbiitiin dubbiftanii yoo ragaa qabaate ragaa isinii dhiyeessa waan jette kana eessaa fidi jettaniin fakkeenyaaf nama dhuftee mana kiyya Kiristoos namni tokko eenyu inni Kiristoosin sagaagalee dubartii wajjin kana ta'e jedha. Okay mee ragaa sanaa fidi jedhaan achiin booddee namicha san barsiisa baay'ee wayii isaa fuudhuun taane namoota biraatiif akka jedhamu jechuudha. Kanaaf adaraa inni dubbataa wayi. Kanaaf adaraa akka obbolotaatti Ahmad waan meeqa tokko. Sorry shi tumuree. Dhiifama yeroo tokko hundi keessanuu. Dhiifama yeroo tokko hundi keessan. Ilaal. Na dhaggeeffadhaa. Ilaal. Komantii fi arraba jira. Arraba jira komantii. Ishi daqiiqaa tokko dhaggeeffadhaa jiru komantii cufi nan qabadha miyutii. Nan qabadha garuu komantii cufi. Walaal waan tokko isinitti himuu jiran. Ilaal. Ijoollee musliimaas keessa jirtanii jara kana hunda caalaa isin tunatti dhiyaata. Nam beeka rasuula arrabsamuun akka nama ilaalisu nam beeka. Garuu ammoo wanni barbaadaarru haqqii ifa baasuu waan ta'eefi amma sii waan nagaa dubbataa jiru jarri yoo si arrabsan dhugaadha gadi buufta. Yoo ati miira keessa galtee jara arrabsinaa jarri si arrabsanii kan badii qabu eenyunni faalal mubtadii isa jalqaba waan kana jalqaba irra jira wanni kun. Wanni barbaadaarru haqa qahadu baa xumuru. Hatumuru koy. Ilaalamma isin rabbiin jazaa isiniif kaffalu warri waa barsiisartan kun. Garuu ammoo wanti gurguddaa hatumuru koy. Dhiisi komantii obboleessoo dhiisi. Namni waan be Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun rasuula jedha bar. Yaa Rabbi hawaasi kun hin beeku. Yaa Rabbi dhiisiif kan jedhu rasuula sallallahu alaihi wasallam. Ummanni kun laazuu bara rasuula faarsuu qabu asuun amanin. Akkamiin yaadan qoy isin. Amma karaa gabaabaa ilaal hatumuru ibsa. Hatumuru barakallahu fiik. Ilaal amma. Hatumuru jaran yeroo tokko hatumuruuti. Ilaalamma wanni sin barbaadaartanuu haqqii ifa baasuu waan ta'eefi
namni haqqii fa baasu tokko immoo sii galee miti suutaan karaa tasgabbiif karaa naamusaatiin osuma jirillee isin arrabsan miira keessa galtanii irra kutuudhaaf irra dabruudhaaf suutaan itti himama malee miira keessa galtanii yeroo aartani jarallee balleetan ofillee badaartan. Daawaan biyyoota tokko maali wanni barbaachisu obsa. Si galee yoo dhugumaa waajin yoo ati waan jenne yoo keessi arrabse isatu rakkoo qaba gaafa sana gadi buufta. Tole. Si galee miti. Gorsi kana ni gaada. Asirratti ni gaagama. Akkasiin jedha bibi. Laal beekaa tokko fudhatu. Beekaa tokko na kenna. Waan miti. Waan miti na softa. Si gidduu seen ofii miti. Hamza please obboleessa koo dhiifama guddaa naa godhi. Koomentii jalatti ergamaa rabbii arrabsaa jiru. Allah arrabsaa jiru. Yoo warri aangoo qabaatan jirtanii warra Allah ergamaa rabbii arrabsu miyuut godha. Yoo miyuut gochuu immoo hin dandeenye osoo ergamaa rabbii arrabsanii osoo Allah arrabsanii baalagoonni kunniin nutas keessa akkamitti waa'ee islaamummaa soofna nuti. Ndee akkamitti Allah subhanahu wa ta'ala bar maal jedhe Quraana keessatti beekamti hundi keessan iyyuu falaa taq'uduu ma'ahum jedhe bara hatta yakhuduu fi hadithin ghayri haga haasaa biraa keessa nuti akkamitti isaanii wajjin teessuun jedha isaanii wajjin teenye nuti illee isaan marraayi. Kanaafuu yookaan koomentii nuu cuufi yookaan miyuut godhi baalegee wajjin teenyee naasofnu naamusaan kaasofnu gaafa naamusni mana kana jiraatedha. Naamusa gochuudhaaf koomentii cuufi yookaan immoo miyuut godhi. Ergasii itti fufaa. Ayyee ulfaadha galatooma amma laal dhaggeeffadha ijoolleen keenya warri gartee afaanis qaba yaa bibi yeroo takka obsime akkasiin jedhe haasoo inni haasoo itti bareedaadha. Nutiin kuni wallaahi waggaa bara 2010 irraa kan daawarra jira. Akhlaaqaaf jettu kana haala gaarii yaamu akkatti nama yaaman alhamdulillah nama sheekan hedduu jala leenjine. Waan kana nama akhlaaqni keenya itti badi namni tokko hin jiru. Mee gaafadhu kiristaana yaamii gaafadhu akhlaaqa garee shaadaa. Ijoollee warra daawwan yaamu akhlaaqa isaanii akka isaan itti nama yaaman osoo na arrabse ana waaqayyo si haadhisu waaqayyo jaalala si dhiiseeran jechaanii turan. Kan inni jechoota meeqanaan jiru. Garuu haazalatti arrafamu arraba gallaalutu hin jirtu. Ati komantiin laaliin Muhammad akkana jechaa ture jechaa jirtu laa nu biratti hin dalagu wanni akkasii. Namni hanga yoo arraba na arrabsu ta'e rakkoo takka hin qabu. Garuu rabbiif Muhammad arrabsuun akkuma Ahmad jee حتى ياخذوا في حديث انت منهم وقو سبيلت خارب سنتي ادي سان الراي اتي امه مسن الراي قمچو تقبدا يجو نمني اسلام نمني كريستانا غرتي عمل بريدان قبو نموت غغاري وجين حال غارين جيران غرو دي بيسا خيزت اكمت كدي بيفنو اكما تيتي خنت اخلاقني افكين يا رب سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وجو حكمان سن اكمي حكمان سن هلولين جچورا Ifamana god ilaal anamma dhaggeeffadha waajiin jechuudha amma dura yeroo inni umma Hamza mana kana seera qabachiisu arraba Nabi Muhammad ni rabsamu jira jala kanatti isin kan rakkoo qabu isin ali hawaasaa miti kan rakkoo qabu isin yookaan bu'aa yookaan tasgabbiin ta'a nama dhaggeeffadha dura isin kan rakkoo qabu tokkoffaa ali isitanii maati haqqii miti kan barbaadartu ati situ jalqaba dura waajii arrabse hamma as jirutti aliin maali waajiin hamma as jirutti jechuudha wallaahi azim eeyyama kiyyaan dubbataa ture anamma isan garee shahada warra biraa wajjin haasoo kuma qabu waajii dura arrabse jala jira maanas bira taa'u jiraati salaatee dhufe jechaan jirtu waajii dura arrabse dhedheerataa jira takka aayaa quraana irratti qishnaa godhaa jiraati. Ilaal annam beek dhaggeeffadhaadhaan an viidiyoon isaallee na bira gahee jira amma dura jechuudha sanni wanni jedhu garuu hamma as jirutti sittan hima aniif inni afaan keessa ol baanee hin beeknu. Jalqaba dura eenyu aliitu waa jennaan beeyta inni sachumaan jechan taane darbate achias wanna kanaa moo gaarii miti beeyta amma danda'ame amma ummanni kun rabbi irra laalu bara ummata kana li'annahu jarri kun hin beekanu allahumma ighfir liqawmi fa innahum la waa takka hin beekan jara kana garuu akka jarri amantii arrabsan namni dura wajjin akhlaaqa sanii jaami viidiyoo kee waraabbatanii hamzaan leenca kee gurbaan leenca keeti gurbaan jil jala toomi nagaan ture jabaadhu